fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadha galata waaqayyoon nagaa kutu nagaan kun raafaadha akkamisni annagaa kutu yoo maan jedhu isin jara hordoftoota kiyya kaleessa akkuma narraa isiniif dubbadhetti viidiyoo xiqqoolee isiniif mareera xiqqoo taateyyuu warri gara heerumuuf barbaadanii beelloo heeruma kan barbaadanii gatii rikkaashaan kwalitii bareedduu kan ta'e diizaayinii barbaadaniin baay'ee tokko waan babbareedaa isaati lakkoofsa isaanii isiniif kenna keessaan na dubbisaan isiniin jedha jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya diraamaa 250dha isiniin jedha bitachuudha malee kireeffachuu osoo hin taane jechuudha amma Itoophiyaadhaa yeroo kanatti beelloo kireeffachuu yoo barbaadan 7,000 waan akkasitti darajaa qaba waan ta'eef asii immoo diizaayinii barbaadanii akka babbareedaa isaa nama hawwatu maraxanii bitachuu dandeessuun isiniin jedha achumaanis iddoon kaleessa viidiyoo maruun naaf hin mijanne waan ta'edha lafa agarsiisan isiniif maree shamarroota arabaatu turanii immoo kunoo daawwadhaan isiniin jedha iddoo kaleessaa sanaa jechuukooti baay'ee tokko bareeda gibbii keenyaadha gibbii warra keenyaati iddoo hojjedhachuudha hordoftoota kiyyaa isiniif hin gallakkisa footoo isiniin jedha nagaa fayyaa like subscribe share godhaa viidiyoo kan madhumaatiin aflaaluu anna jajjabeessan isiniin jedha ciao